Barattoota akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka qabu barnoonni keenya guyyaa 60 isiniif qabannee jiru tartiiba isaa eeggachuun kutaa 23ffaa irra gaheetu jira. Kutaa 23ffaa barnoota keenya har'aatiin jecha gabaabaa dheeraa fi dheeraa gabaabaa wal bira qabuun kan nu waliin ilaallu ta'a. Namoonni karaa onlaayiniitiin nu biraatii barachuu barbaadan barnoota afaan Oromoo, Amaariffa, Ingiliffa haala gaariitiin nu biraa argachuu dandeessu waan ta'eef lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waatsaappii fi teelegiraamiitiin nu bilbiluu dandeessu. Barnoonni kun tartiiba isaa eeggachuun kan deemu waan ta'eef gara eessaatii kaatanii eessa gahuu akka qabdan ifaan ifatti argaa. Guyyaa gara guyyaatti dandeettii keessan kan ittiin dabalaa deemtan waan ta'eef sirriitti hordofuu hin dagatinaa. Xumura viidiyoo kanaa irratti namni hundumtuu haala gaariitiin dubbisuu fi barreessuu akka inni danda'u shakkii tokkollee hin qabnu. Hiriyoota keessan carraa barnootaan argataniitiifis viidiyoo kana sheer gochuu fi akka isaan tartiibaan hordofan itti himuu keessan hin dagatinaa. Sabiskiraayib, laayik taasisuun aantummaa nuuf qabdan nutti agarsiisaa. Kallattiimaan jecha gabaabaa dheeraa fi dheeraa gabaabaa kutaa barnoota keenya har'aatti kan ceenu ta'a jechuudha. As keessatti jecha sagalee dheeraa gabaabaa akkasumas gabaabaa dheeraa lamaan isaayyuu kutaawwan adda addaatiin baranneetu jira. Barnoonni kunoo maaltu adda isa taasisanuun jechuu dandeessu jechuudha. Asitti jechoota qubee wal fakkaataa qaban garuu immoo karaa inni dheeratuu fi karaa inni gabaabbatu qofaa irratti hundaa'uudhaan sagaleen isaanii yookiin jechi isaanii guutummaan guutuutti jijjiiraman isaan kana waliin ilaallaa jechuudha. Amma fakkeenya jalqabaa kanaaf fudhannu. Asittis baatu jira, iddoo kanas baatu jira. Asitti baa bira tokkotu jira, asitti immoo aalamatu jira. Asitti laa bira aalamatu jira, asitti immoo tokkotu jira jechuudha. Guutummaan guutuutti qubeen kun lamaanii qubee wal fakkaataa qabu garuu asitti baa biratti gabaabbatee asitti immoo baa biratti dheerateetu jira jechuudha. Asitti laa biratti dheerate, asitti laa biratti gabaabbateetu jira jechuudha. Garaagarummaan isaan qaban kana qofaa mee gaafa dubbisnu akkamittiin dubbisna? Kun amma jecha sagalee gabaabaa dheeraate jechuudha. Asitti yoo dhufne immoo kun immoo jalqaban dheeratti mitiire jecha sagalee dheeraa gabaabaadha jechuudha. Isaan kun gaafa dubbisnu akkam ta'a? Baa, laa, balaa, balaa. Kunoo baa, la, baala, baala. Gaa, laa, galaa, galaa. Gaala, gaala, gaala. Qodaa, qodaa, qodaa. Asitti dheeressineetu dubbisna qooda, qooda, qooda. Akka kanatti kan isaan dubbifaman jechuudha. Garaagarummaa isaanii kana wal biratti kan ilaalaa deemtan ta'a. Marii, marii, maari, maari. Garaa, garaa. Gaara, gaara. Lafee, lafee. Laafi, laafi. Malaa, malaa. Maala, maala. Lataa, lataa. Laata, laata. Olee, olee. Oole, oole. Butii, butii. Gada, buuti, buuti. Gadaa, gadaa. Gaadaa, gaadaa. Sadii, sadii. Saadi, saadi. Carii, carii. Caari, caari. Bonee, bonee. Boone, boone. Gadi, gadi. Gaadi, gaadi. Baana, baana. Banaa, banaa. Baana, baana. Lagee, lagee. Laage, laage.
muda, muda, muuda, muuda, dakee, dakee, daake, daake, sutaa, sutaa, suuta, suuta, laguu, laguu, laaguu, laaguu. Barnoonni keenya jecha sagalee gabaabaa dheeraa fi dheeraa gabaabaa kan irratti kan walitti qabnu ta'a. Garaagarummaa jecha sagalee gabaabaa dheeraa fi dheeraa gabaabaa viidiyoo kanarraati ilaaltan irraati kaatanii jecha tokko gama inni dheeratuu fi gama inni gabaabbatu wal jala jijjiirree barreessuuni hagam jecha sanas hiikaa isaas akka inni jijjiiru ilaalaa sirriitti xiinxalaa. Sababa kanaatii fi karaa inni dheeratu karaa inni gabaabbatu sirriitti eegdanii barreessuu danda'uun baay'ee murteessaa waan ta'eef karaa dheeratuuf karaa inni gabaabbatu itti xiinxalaa irra deddeebi'aatii shaakalaa isiniin jenna. Barnoonni keenya har'aa kanuma irratti kan xumuru yogguu ta'u, kutaa 24ffaa qormaata jecha sagalee gabaabaa dheeraa, dheeraa gabaabaa akkasumas jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee gabaabaa keessaatii kan fudhattan ta'a. Sababa kanaatiif sirriitti itti qophaa'aa isiniin jenna. Turtii gaarii nuuf qabaadhaa. Fayyaa ta'a.